Jolloon daraaree algee baafachuufi adeegonna waamee maalla gaafachuufi. Qoy madaamiin irbaata hojjedhu naayeen hojjetaafii jira. Sa'aatii isa kaleessaa shawwadame qadamu. Sa'aatiin kaleessaa shawwadameera. waynuma salphanne laa ilaaha illallah oromoo laa ilaaha illallah miimaan waynuma salphanne waynuma maraanne waynuma salphanne way salphanne jirra way salphanne oromoo dhageeffadhaa numa salphattan waynuma salphanne dhageeffadhaa dhugaan isin hima isin dhugaan barbaaddan nama dhugaa isinitti himuun barbaaddan Jawahar Mohammed Abu deemtanii bar Oromoo bar Jawahar Mohammed harka Rabbiin jiru Jawahar Mohammed bar harka Rabbiin jiru nama baatii sagalii dhalate nama akka keetitti taa'ee nyaatu nama akka keetitti taa'ee dhuguutii dhee bar Jawahar Mohammed harka Rabbiitii miti kan jiru Jawahar Mohammed harka Rabbiitii kan jiru Jawahar Mohammed dubbadhaa. Mucaan kun garuu toliif akkasiin iyyitu. Maaltu uumame jenname mi'amma? Namicha kana irratti maaltu uumame jettu beemisi. Wallaahi yeroon taa'ee yaadu jechuudha. Jarri baay'eetu ofii keenya qabu. Baay'eetu ofii keenya qabu. Maaliifuu taanaan namichi kun amma waan inni ta'e hin beeku ammallee bira hin geenye. Mucaan kun garuu duwwaadhaaf akkasiin iyyitu. Namichi kun baay'ee barbaachisaadha uummata Oromootiif. Baay'ee nama waan guddaa hojjeteedhaas uummata Oromootiif. So waan kana qorannee bira ga'uu qabna. Maal akka inni ta'e baruu qabna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Oraa. Har'a bicoosiise meetaawiin ta'e miti. Namicha kana maaltu uumame rakkina maaliitu sabirra ga'e isa jedhuudhaaf bicoos yaanni meetaawii ta'etanii. Maaliifuu sagantaa keenya har'aatiin wantoota bebbeekamoo fi jaallatamoo qaqqabannee jirra. Sagantaan keenya har'aa immoo dhiiraaf dubara irratti kan hundaa'u ta'a. Mimmi viidiyoowwan jijjiiruu viidiyoowwan qaqqabna. Chaanaalii kana immoo guddifachuu qabna. Chaanaaliin kun guddachuu qaba. Chaanaalii kana nu guddisaa jenna. Chaanaalii kana mimmi harruma jechuudha. 1000 ol subscribe 1000 ol gochuu qabna. Subscribe amma 500 wayiitu jira. Garuu subscribe 500 wayii kana guyyaa meeqatti akka finne beektu? Guyyaa 12 qofa keessatti subscribe 500 ol finneera. Kanaafuu galatooma baay'ee jabaadha. Amma mimmi har'a subscribe 1000 goonna bakka challenge isaa kana jalqabneera. Subscribe 1000 hariin keenya namni subscribe goone deemnee subscribe goona. Anna chaanaliin kun immoo akka nama hunda bira ga'uudhaaf laayikiidhaan jalqabnaa jechuudha. Rahmatullahi wa barakaatu. Qoy si fandee bisaa shee zoomii keessaa quraanaan qayyabaa jira. Yookaan immoo qoy madaamiin irbaata hojjedhu naayeen hojjetaafii jira. Sa'aatii isa kaleessaa shawwadame qadamu. Sa'aatiin kaleessaa shawwadameera jechuudha. Maal jechuudha? Sa'aatiin adda gurbaa safariisii fudhate waan ta'eef wallaahi adda keessummaa dhufe. Keessummaa wayii dhufnaa wallaahi isa sila guyyaa kun hamma maa hojiiran jira. Malleeyyuu matbaqa keessa addee hojiitiin baane inni kilaasii gada si dawwala ishee lubbu. Kakkaarri isa sagalee qabameera. Dhugaasee albaatichi. Innis achumaan addee biraa dhagaan taa'u bara innis ikkoon taa'u bara achumaan gara biraa kutaa innis barbaacha. Isa sila kaamlaatti dawwala innis hambaruutti dawwala achumaan. Bakka deebii kottu ishee bakka deebii inni hojii kee bittinaa bilbila eegaa achumaan kutaa dhiqqa bira. Malee koo taa'een eegu bara. Tara muudii walitti qabaa jiraachuudha man duniyaan kun bara. Asumaan isa firiisii ammatti dawwalti kaa. Hello lubbu. Wallaahi si qaalitti jaartittii mana kanaa wallaahi na dhugu. Na rakkifteetti anasii. Maal? Si wallaahi kunoo inni akkana yoo hojii fixeera jedhee ciisuu dhaqu kunoo ammas natti dawwaltisi. Ammas amma natti dawwalti kunoo amma dhaqeen buna geessee fi dhufaadha bar. Buna naa fideettee naa soba. Gurbaasa kan nyaataa sagaleen qabamee dhufa mara muudiidhaan. Ci muudii wayyoo muudii keessa immoo rabbi sinii fadhiisu malee shamarroochee rabbi sinii fadhiisu wallaahi keessa immoo rabbi yoo dhuguma sobaan azaaba nama galcha ta'e isin galcha rabbi sin hin galchin malee wallaahi rabbi sin hin dhiqqoo waan akkasiitiin rabbi sin hin gubin malee rabbi sinii fadhiisu awwaalan jedhuun qabu rabbi sinii kadhachuu malee maaliin godha silas gurbaasa firiisii ammaatti dawwala maqaa deebi'amee amma gurbaasa albaatii sanaanii hojii irra noolee baadha keessummaa jira hojiin biiziin ta'e jira waan ta'eef booda si bilbila jedhameera isaan shanyaameera inni sun isa firiizii ammaatti deebi'ameera amma. Hello. Salaamu alaikum. Fayyaadha inni jedhe kaa rafnee mallee. Wallaahi jedhi. Video kana illee takka nama naasa'ee hin beeku. Video bilbila jedheenna. Video si bilbilu jedheen. Waa biraatiin muudii isinii magalu jedhama. Video si bilbilu. Wallaahi takka illee video kana nama naasa'ee illee hin beeku. Na sodaadha wallaahi.
قوة مشكور بوم سلام سنيجو والله بقى شيء ده ولي بقى بجوزي كويسين دبديتني كده شيء sana booddee himuu barbaachisaa ree barbaachisu waree himuu barbaachisu. Mistira keessan namatti ni minaasiniin hin jedhan. Nan dhageessan oorotaa dhugaa rabbii oorotaa nan dhageessan. Mistira keessan namatti ni minaa bakka namni amanamu gizee kana hin jiru. Garuu hamma yoomitti garuu inni akkasuma wal shawwadaa jiran. Akkas gootu jechuudha isin keessattuu ijoolleen biyya alaa. Rabbumaan illee sodaattanuu namnas jiru dhugaa isaan gizee sana akkas jettan bakka isin amanan isin garuu hojii akkasii hojjettu. Kunoo mistira keessan addabaabaayidhaan dhageenyeerra nu amma. Naanifaa hojii akkasii hojjettu isin amma. Rabbumtiin jaallataa amma hojii akkasii. Taamaanyii tokko jijjiiruun kan seeraan isiniin haasa'amu. Hamma yoomitti bakka amanamummaan keenya kan badudha amma. Wal amanuun keenya hamma yoomitti badaa jira. Aadaan wal amanuu hafaa jira amma. Kun hariinuu rakkinni kan keessanii bakka kan keessanii dhiiratti hin faradaan kan keessanii bakka taamaanyinatti yoo qabaattan isinis nama akka keessanii argattu taamaanyii yoo taatan nama akka keessan taamaanyii argattu yoo isin taamaanyii hin taane namuma akka keessanii as barbaadee argattu soo kanaafuu fayyegnu bakka kun mistira keessan addabaabaayidhaan dhageenyeerra nu amma. Boqqolloon daraaree algee baafachuufi adeegonna waamee maalla gaafachuufi badiruu. Just, Kadame godo jaldesa. Badiru. Sayaf teta Sayaf teta. Gideyaf tekate. Gama boqqollo tikotwe boqqollo godo keessa jira boqqollo wadanna. Yeah. Godo keessa jira boqqollo waadannaa kottu hafizoo waami kottu hafizoonis duuba gama boqqolloo jira. Jas. Qophaa si dabbaramteeti maala gootu dhugaa rabbii bakka jechuun taradda ofii qabna nu. Qophaa si dabbaramteeti argaartu miti bakka yeroo si dabbaramte akka kanatti fataa jechuudha bakka konfidensiidhaan immoo kan na dhibu dhugaa rabbicha tiktookii irratti akkas konfidensii qabaachuuni waan guddaadhatu konfidensii sana qabaanne nu warra pirezidaantii taana ture asabdaniittu bakka akka kanaan konfidensiidhaan gizeessin akkasaasuuf እና ማሊፉ ኮንፊደንሲን አከሲ ባየ ጋሪዳ በቃ ባየ ጋሪዳ አከስ ፈታኑ ጎቱንስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከናላ ላጥፎቶ ነምስነ ስለተርግተን ኮን ደረሳ كتاب غلارو اسمه مقالة جمع أنا سكاج قرصاتي درسا شيء أول وتوني كتاب غلو درسا بيلا غرا واتكم قمني أجابو كتاب قري غلارو كرات رابطني دوكتني متاكي سكت تروكتني كتاب ركاغتني وجانا كتفول لالي بودا نمي في فول إيجال نمي تاتي كان راوتي كمادا قامني مجلسا في لمينا جينا نما كنا سيرت الإيساني رجاني كابو لم يكن كنا تقدي فميجر والله درساني وان كان كفلت شو لدبيمتي كبجة مجلساتو همانو سيران تريسنتي واتو كونغولينا ينان درسان صبري تاي ملك كان كفلت شو بيجوتر والله لازم سبب كبجة نجنياتي في كبجة أمة سكات درسان إيستار ملك سلباتور كنا فما سر اللي بيران تيجون قافنو نمي قام كان وجي كان وجتارو بكمال واتو كشكين قبو أما سيسار كنا درسا قرار تدني درسا قرار تيجا تورن قامني كانوا قدارو بيكمال وانتيف وانتنو مقارب بتنقافنو مجلسني وان كانت فرماتات تجنا فرماتات تنكنيتان تانا بورش أولتو أسكارن هدمي يوكان الجيفمي رجال بكرجان جرت أكنا قد أجود سكنا فوات التمان يوربي صلاتن أمانة أمتاسن الكجروان تيفي أمانة درسا وتوك أما براتيتي قامني كن يجني ساكن أكنتين بدوان تيفي وتو نما بيجاتيتي درسان ركتا مسكين كرار مجرميتو فتامي أكنت قديه ملي وتونا بيجاتي يجني ساكن تران قديه نفو كناف مجلسني أنا سكاكي سيرتن بالله عليكم وان كنا جباتني وان تقرأ أول شو قبضو قدانتم ما خنا كيسا أكنو باستنو كبجاني سنغافن akkuma dhageessanii majlisni kun gizee kana rakkina isin irra jiru furuudhaaf miti rakkina isa birra jiru iyyuu baay'ee furuu dadhabee jira majlisa irraa miti wanta akkasii kan eegamu bakka hammuma danda'aniin of eegaa jiraachuu darri kana godhan beekamaadha jedhamaa jira
So hamma beekamaa ta'etti akkamitti namni intini sanaa calluma jedha. Akkamitti namni naannoo sanaa calluma jedhee jaallata. Namoota abbootii amantaa ta'anitti akkasitti wantoota qaraa fayyadamanii akkas gochuun wallahi waan nama azzansiisu. Inni koo hojjedheen bulaadhaaf miti kan inni achi deeme. Deemee tan ilmii baradhaadha miti. Amma ilmii barachuu dhufetti akkamitti namni akkas godhama. Kuni koo ilmiidhuma ajjeesuudhaan kun uummata ajjeesuudhaan abbootii amantii tokko ajjeesuun nama 1,000 ajjeesuudhaan walqixa jedhama. Jaahila 1,000 ajjeesuudhaan walqixa. Dhugaadhaan immoo inni deeme waggaa 25-26 beelahanii deemanii baratanii dhufanii wallahi deemanii beelahanii baratanii dhufanii asitti namni teessee akka barbaadde ta'a guddatte afaanitti xaragatti. Gizee barsiisuudhaaf biyya ofii galan akka barbaade kabajan argatan gaayyaa. Kun maalirraan kan dhufedha? Sammuun keenya doofummaa keessaa akka ammallee dunu doofummaa keessaa hin baane. Meemiyaas sabaa garaa hidhatanii baratu gizee baratan. Wallahi garaa hidhatanii deemanii kitaaba qara'u. Achi gizee qara'anii dhufan immoo ilaa waa tokko isinitti hima. Namni asii waggaa 15-20 hojjete hojii hojjete qabeenya gaarii argachuu hin danda'a. Garri garuu waxxaatummaa jaraa dhiisanii tokko qabeenya horachuu dhiisanii lama akka barbaadan ta'uu dhiisanii 3 deemanii gadi jedhanii beelahanii biyya barahaa keessatti baratanii dhufu. Sanumatti illee uummanni keenya immoo kabajan qabu. Anasii qabeenya qaba jedhee ittiin of dhaaduu barbaada. Yoo dhufanii taa'anii qaraa isaaniis damuusaan qaraa isaa roomitee jedha. Ilaalaa uummata keenya wallahi. Kanatti kana beellee deemanii kun akkas waraananii ajjeesuu barbaadu. Garuu gara kamiin deemaa jirra nu? Eessa deemaa jirra? Hamma yoomitti itti fufa kun? Keessattuu abbootii amantii irratti wallahi balaa guddaa nutti fida kun. Balaa guddaa dhiigni asitti bu'ee kun hin hafula. Wallahi rabbiin baratte waa guddaa ta'a. Waa guddaa ta'e galmeeffama. So wanti kun balaan irratti fudhatee dhufa. Balaan immoo yeroo dhufe nama tokko qofaan dha'u. Wallahi deetti rukuta gizee rukuta. Uummata guutuu rukuta. Kanarratti meemee uummanni keenya akkamitti hojjetaa jiraadha. Maaliifuu rabbiin haa qajeelchuudha. Wanti nu jennu tokko hin jiru. Uummanni wallahi karaaraa mormaa ol waan isaa kennameef wallaalee jira. Akkuma horiitiin jiraataa jira malee kanatti fayyadamaan jiru. Yooma akka inni ta'u hin beeku. Yooma akka inni dammaqu illee hin beeku. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Teessoo achi dura isin argaa jirtan kutaa tokko mana barumsaa Rayyaan. Teessoo suni ijoolleen normally nama 3 taa'an ijoolleen. Har'a garuu nama 2 taa'aa jiranii. Daa'ima ijoollee lamaan sun hedduu taa'aa turte. Ganda akhiraa deemanii kaleessa. Maqaan isaanii Zikrii jedhama. Haati isaanii Tichar Aishaa afaan Ingiliffaa mana barumsaa Rayyaan itti barsiisanii. Kaleessa amree taatee homaa hin taane hin dhukkubne waggaan isii 7 daa'imattii tana yeroo hunda natti fiiganii mallaan jedhaa turanii. Teacher jedhanii yeroo an kilaasii seenu na hamataa turanii. Arda kilaasii seennaanii Zikriin hin jirtu iyyuu. Hin jirtu. Zikrii duraan na fiiganii Teacher I love you naan jettu rabbi guddatti nu jalaa fudhate. Obboloowwan kiyya. Wanta guddaan viidiyoo kana arda rekoordii godhee fi du'aa keessan isinirraa barbaadan maatii isaanii akka rabbiin sabrii kennuu fi bootaa zikrillee daa'ima biraa buusuu fi viidiyoo kanallee isin sheerii hin godhin bira hin tarinaa. Nuti kunis baay'atee jira. Wallahi rabbumti waan gaarii fiduudha malee balaadhuma keenyaan itti fakkaatamu yeroo taa'ee yaadu. Uummannis akka barbaade walitti hammaatee jira. Akka barbaade akka hayawaanaatti wajjin jiraataa jira. Kanarratti rabbiin bicuusii dallanuun dhabu jedhee nama naan. Bakka yeroo dallanu immoo waan nu jaallannu nurkaa baasala. Akkas ijoollee isa biyyi nurkaa furata balaa gurguddaa fida malee qaxxitaa akkati beektuun sammuu keetti iyyuu hin beekamu gizee balaan sun dhufu. Jechuun balaa sanaan har'a ga'e jettee hin beektu. Garuu rabbiin waan guddaa nu qabaa jira jechuudha. Rabbiin waan gaarii nuuf fidu jenna. Jarri ilmoon jaraaduyes rabbiin sabrii kennuufi jenna. Waan goonus hin qabnu. Akka isaan haalii keenyaatti immoo gadda guddaa qabna. Miidiyaa irratti kuni maal ta'anii faaraa moo hayyimii nama hin barne duwwaatu yiisin. Ollaanii ol baatanii teessan nama azaaq nama azabduusin.
yookaan sagalee allaa gootanii hojjettanii hin jettan mooyyimii akka baranne abbaan keenya yoo ta'u mooyyimiin kun badda kee teenya bullee jiraataarra isin biyyaadhaa Dubaayii jirtu nama Ameerikaa jirtu nama Kuwaatariin jirtu nama Addis Ababaa jirtu nama teessan kun mee akkam laayikni maan kun isin namni rakkatee tiktookiin birriidhaa jennaan haasaarra maadhaa somnan mooyyimii taate duudaa jamataa hartuutiin. Tiktookiin birriidha jennaan jalqabdanii abbaan kee mahayyimii miti abbaan keenya mahayyimii ta'e gaxariitti nu guddisaa jira. Maatiitti wanti sababan tokko hin jiru. Bakka al tokko jireenya dunia irratti dhuftee taa paawuriin sii kennameera sanaan of jijjiiruudha. Wanti maatiin alaaftannatiin guddaan isaa gara duniyaa kanatti si fidudha. Sanaan booda kan of jijjiiru si. Maatiirraa waa tokko eeguun hin ta'u. Indoo maatiidhaaf jiraatta malee maatiirraa waa tokko hin eegdu. Bakka wantoota gochuu qabdu waan danuutu jira. Namichi tokko maal jedhe beektu Amaariffaan hin dubbisee አባቴ ጀራ ድሃ ሆኜ የመወለዴ ምክንያት አይደለም ሀብታም ሆኜ የመሞቴ ምክንያት ነው ጀ ሶ ወንቴኑ ማቲቲ ሰበበ ጎኑ እንጅሩ ጀቹ በቃ ኦፍ ጅጅሩ ከንቀቡ ነው በቃ አቲስ ነማ ሚዲ አከነመ ተኮቲ ወጀቴ ኦፍ ጅጅሩ መሌ ማቲቲ ሰበበን ጎዲና በቃ ማቲን ዋሜ ቀደንዳ ረቢ ጀዳቲ አሰባም ይሚ በቃ ማቲ ዳፊስ ያልተኮተኮ ሃያን በቃ ዋና ሪማቲ ትንጫሊና ማቲ ቆጠቀሳ ከነማን ተይና ነመላሊና በቃ ነመላሉዳም ከነ ከስማቲ ሲነረብሲሳጆ ሱኒሞ ዋቶ ኮጅጀረመ ሰነረተን ፊዱ ሰነረቱ ማዲ ሌላ ጭንቂዱ መከንበራት ሲንምቲ ጅራቱ መጋላ ካይሮ ተንታቴ ሃደፋቴ ዮሂና ሃደፋታ ተንጀደምቱ ነማ አረብሱላን ሰደርካ ተኮፋረ ጅርቲ akkasuma ijoollee teenya shamarran ijoollee amma lafaa kaa jirtu hunda taneeruma dhorkite haadhafaatee ta'uusii gabaasni kiyya dubbatee jira. Akkuma beekamu dhiira Oromoo hundaan hoolaa jettee dhiira Oromoo hunda heerumaaf yookiin hin barbaadu ittiin hin heerumu jettee jirti. Abboo Hamzaanis akkasumatti isii shawwadee dhiisee biraa deeme. Akkasuma jaalfadiiloon gubbaan dhufee isii fooloo irratti dalagatee isii ittuma dhiisee kutee. Akka ofiisiitii manatti haftee ijoollee teenya hunda nu jala gorsaa jirti shamarran Oromoo hunda arrabsaa kaan hin heeruminaa jettee ifiif haftee jirti. Akkasitti hambisuu barbaaddi jedha kitaabni kiyya kun adde Faaxee yookiin haati Faaxaa Kaayiroo keessatti gorsa nu bareedaan kannine Oromoo hin gargaarre yookiin hin qabsoofne akka namoota kaanii faayidaan isii dhibbarraa dhibbatti zeeroodha. Faaxeen arraarraa kaastee 00 namni tokkoon fuudhuu. Waggarii damii torba jettee waggaasiis hin beeku hangiroodha an keessan jiru laan an keessan jiru waan barbaaddan haasaa an keessan jiru. Haasaa durbaa keessan galu. An haasaa ijoollee durbaa keessa hin galu. So sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatamoo walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.